Seenaan dabarsee abdii na kutachiisee. Yoyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota chaanalii kana nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa addaa nama barsiisu hubannoo cimaa namaaf kennu keessumaa immoo obboloota koo shamarranii biyya hambaa biyya arabaa keessa jirtaniif barnoota guddaa kan isiniif ta'u isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii seenaa kana dhaggeeffachuu jalqabdaniitu taanaan laayik gochuun eegala. Laayik gochuun keessan guyyaa guyyaan seenaawwan nama barsiisan hubannoo namaaf kennan akkan qopheessuuf waan na gargaaruuf like, share fi subscribe gochuun dagatinaa jecha kallalchumaan gara seenaa guyyaa har'aatti kan isin dabarsu anis Gammachiis Tashoomeedha. Seenaan dabarse abdii na kutachiisee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnootas hanga kutaa 5 qofaatti baradhe. Sababiin isaa immoo abbaan kiyya nama umriidhaan deeme dulloome waan na ta'eef nuti dubartoonni ijoolleensaa barnoota akka nuti barannu hin barbaadu. Dubartiin baratteessa geessi ilaalcha jedhutu sammuusaa keessa jira. Maarreenis riyaa koo tokko waliin kanaa olitti barnoota hin barannu yoo ta'e baadiyyaa kana keessatti heerumne akka afnuuf maatiin keenya waan barbaadaniif gara biyya hambaa deemna jennee wal mari'anne. Yeroo sana biyyi hambaa eessa karaa kam akka deemamu homaa wanti nuti beeknu hin qabnu. Haa ta'uutii garuu yaada kana kaaseen mari'annee namoota kana dura deemanii deebi'an dallaalota barbaaddannee yaada kana keenyeefi yeroo kana isaanis gara biyya Sudaaniitti nu erguu akka danda'anii fi maallaqa hanga kanaa qabaachuu akka qabnu nu gaafatanii. Anaa fi hiriyaan keenyi sanuu maatii keenya jalaa dhokannee deemna. Kanaaf maallaqa of harkaan qabnu maallaqa hin qabnu jennee isaanitti himne. Yeroo kana isaanis maallaqa hin qabdan yoo ta'e homaa rakkoo hin qabu, haa ta'uutii garuu waan irratti walii gallutu jira jedhanii nu gaafatanii. Nutis maalii jennee yeroo gaafannu isin geessinee mana namaa erga isin galchinee booda hanga baatii 4tti nuuf hojjettu maallaqa hojjettan nuuf kanfaltu jedhanii nu gaafatanii. Anaa fi hiriyyaan koos tole jenneeni. Maaliif yeroo sanatti kaayyoon keenyi biyyuma kanaa bahuu malee baatii 4 hojjenne waggaa tokkos dalagne as yoo turreeyyuu maayii waan hin qabneef salphaamatti walii galle. Isaanis nu fuudhanii deemanii. Erga achi gahanii mana nuti hojjennu nuuf arganii booddee garuu kan isin nuuf hojjettan baatii 6dhaa kana yoo ta'uu baate isin hin galchinuu nun jedhanii. Nutis maaliif yaada keessan jijjiirtuu jenneellee hin gaafanne. Hojii argachuun yeroo sanatti waan baay'ee ulfaatu nutti fakkaatee tole jenne. Kanaan anis manan seene baatii 4 akkuma jedheen guyyaa tokko meeshaa bituuf gadi baheen deebi'aan otoo jiru biyya Sudaan keessatti ijoollee afaan Oromiffaa haasa'aniin arge. Anis gurra kooti moo ijoolleen kun afaan Oromiffaa haasa'aa jiru jedheen of gaafadhe. Yeroon itti siqu dhuguma afaan Oromiffaa haasa'u nagaan gaafadheeni. Isaanis nagaa na gaafatanii. Kanumaan wal barree walirraa adda baane. Guyyaa biraas akkanuma yeroon gadi bahu ijoollee kana waliin arge wal dubbisne. Sanaan isaan keessaa dargaggeessi tokko namoonni biyyaa dhufan hedduu isaanii dallaalaaf hojjetu atis akkanuma hojjettaayii jedhee na gaafata. Yeroo kanaanis eeyyeen jedheen deebisaafi. Inni immoo dabalee mana biraa singalchaa ammaa kaasiitii mataa keef hojjechuuf of qopheessii jedhee natti dubbate. Yeroo kanaanis namoonni dallaalaa sun namoota biyya koo waan na ta'eef nan dhiisanii jedhee yeroon deebisuu fi homaa sin godhanii biyyi kun nuyiifis isaaniifis tokkumaa ormi ormumaa dafqa keemmoo humnaa ol kennuuf hin qabdu qophaa'e malee bakka barbaadde nan si galchaa jedhee natti dubbate. Yeroo kanaanis meeshaa kiyya qopheeffadheen maallaqa hanga baatii 4tti qofa dallaalaaf kenneefiin gurbaan kun bakka na galchin galee. Bakka inni na galche sana galuu qofa miti. Sanumaan jaalallees waliif taane. Hin sodaatiin biyya ormaa kana keessatti si biraan dhaabbadha naan jedhee. Anis tolin jedhee. Kanaan baatii 3 jaalalaan erga waliin turree booda haadha manaaf abbaa manaa taanee maatii keenya beeksisnee gaa'ela dhaabbannee mana tokko keessa waliin jiraachuu eegalle. Yeroo sanatti umriin koo waggaa
16 ture. Biyya Sudaan galeen baatii 7 jechuudha. Gurbaan kun Oromoo ta'us haa ta'uutii garuu naannoon jireenya keenyaa baay'ee walirraa fagoodha. Jalqaba yeroo hiriyyaa kiyya waliin biyyaa baanaa jennu tarii ni jijjiiramna jenneeti. Haa ta'uutii garuu maallaqni biyya keenyaa fi maallaqni Sudaan sharafni isaanii hanga kanaatti garaagarummaa wal biraan qabu. Sababa kanaaf anaa fi abbaan manaan koo jijjiirama guddaa argachuu dadhabne. Kanaaf waggaa tokko erga waliin jiraannee booda maaliif gara biyyaatti hin deebinuu rakkinnoo biyya keenyattuu nu nafne jedhe na gaafate. Tole jennee gara biyyaatti deebine. Gara maatii isaatti na fudhatee gale. Haadhaa fi abbaa koo bira yeroon jiraadhu maatii baadiyyaa maatii qotee bulaa taanus nuti hiyyeessan ture. Waan hin beela'u waan hin dhugu wanta uffadhu rakkadheen hin beeku. Haa ta'uutii garuu heerumiin wantoonni kunniin nutti qaala'uu jalqabanii. Beela'uu, dheebochuu, uffata tokko irra deddeebiseen si'a hedduu godhachuu nan jalqabe. Edaa yoo hojjetani malee maallaqni hin jiruuti. Biyya gallees anaa fi abbaan manaan koo hojii waan hin qabneef hiyyummaan manatti nutti dhufte. Gaafa maagaan na cooligee gororri koo gogee baay'ee laaffadhu wanta nyaadhu argachuuf mana haadha isaan deema. Haati isaas baay'ee na jaallatti. Waanuman ishee jaalladheen yeroo yerootti mana isheetti deebi'u itti fakkaata. Haa ta'uutii garuu ani beela'eeni. Beeluun kan guyya 2-3 miti. Cireen yookiin laaqanni yookiin immoo irbaanni gaafuma dabartillee akka isheen nama gootu ni beektu. Rakkooma kana dandamannee biyya gallee waggaa tokko waliin jiraannee daa'ima tokkos ni godhanne. Daa'ima godhachuun keenya gammachuu ta'us haa ta'uutii garuu wanta nyaannuuf wanta dhugnu dhabuun keenya immoo dhukkuba nutti ta'e. Daa'imni kiyyallee harmi kiyya aannan waan baasuu fi dadhabeef beela'ee narratti iyyaa ooluu jalqabe. Kanaan guyyaa tokko haatisaa mana keenya dhuftee daa'imni kun si harkatti du'uurra naaf kennii siifin guddisaa jettee na gaafatti. Anis yeroo sanatti rakkina hamaa keessa waan hin jiruuf daa'ima kiyyan dahee dabarseen kenneefi. Haa ta'uutii garuu garaan haadhaa waan hin dandeenyeef amma deemeen mana isheetti ilaala. Yoo tarii bakka tokkoon deeme garaan koo bakka hin deeme otoo hin taane daa'ima bira jira. Kanaan garuu booddee irratti nan danda'e. Bifa kanaan otoo jiraannu guyyaa tokko abbaa manaa kootiin atisoo anisoo hojii hin qabnu bifa kanaanoo taa'anii jijjiiramuun hin danda'amu. Beelofnee dhumnamoo yookiin ani yookiin ati gara biyyuma Sudaanitti deebinee kanuma dura hojjennullee haa hojjennu biyya kanarraa nuuf wayyaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kana innis gaarii jettee ani deemeen ofitti si fudhaa jedhee naaf deebise. Yeroo sanatti gatii tiraanspoortii lamaan keenyaaf ta'ullee hin qabnu. Kanaan innis deemee baatiiwwan muraasa booda akkuma jedhe ofitti na fudhate. Gara biyya Sudaan deemnus jireenya keenya ni jijjiirra jennus haa ta'uutii garuu ammas jireenyi fooyyeen ishee haga kanaatti ta'uu didee beela'uu rakkachuun keenyi ittuma fufe. Dalagaan barbaannu gaafii ni argama gaafii immoo hin argamu. Kanaan anis innis guyyaa tokko magaala jirurraatii gara magaala guddoo Sudaan Kaartumitti maaf hin deemnu jireenya keenya sanumaa jennee wal gaafanne. Afaan tokkoon tole jennee gara Kaartum dhufne. Kaartumittis hojii eegalle. Jireenyi keenyis suuta jijjiiramuu eegalee bifa gaarii ta'een akka yaanne akka abjoonne waliin jiraachuu eegalle. Jireenyis akka garaa keenyaa nuuf taate. Kanaan waggaa 2 erga nutti illee booddee'anis daa'imni kiyya haadha isaarra waan jirtuuf anis haadha waan nan ta'eef dalagaan inni hojjechaa jirullee lamaan keenyaaf waan ga'uuf deemeen ilaalaanii jedheen galee. Deemees ija daa'ima koon argee. Turtiiwwan baatii muraasas yeroon biran turu oduu addaan dhagahee. Abbaan manaan koo asuma magaalaan ani keessa jiraadhu dhufee dubartii biyya isaa ganda isaatiif niikaa hidhee fuudhee akka inni deebi'een dhagahee. Yaa Rabbii gaa'illi guyyootuma muraasa gidduutti iyyuu dhaabbachuu danda'aayii anoo nan jira moo nan du'e gaafa inni magaala kana dhufee deebi'ee yaadachee maaf nan liqimsine jedheen nahee. Keessi koo baay'ee cabee. Yeroon isa waliin ture walitti bu'insa tokkollee hin qabnu. Hiyyummaan hinumaafuu hidda dhiiga lafee tokko nu godheera. Guyyoota hedduu waliin beelofnee waliin dheebonnee boonyee dabarsineerra. Nama jalqabaa koo waan na ta'eef lubbuu koon ol nan jaalladhaani. Haa ta'uutii garuu inni baatii muraasaaf biraa gallaan kana narratti raawwate. Gadda kanaan baatii 4 dhukkubsadhe. Dur
simbirroo masqalaa kan hin fakkaadhu namummaan koo na keessaa ba'e. Kanaan otoo hin jiru guyyaa tokko mucaan biyya kiyyaa tokko maaliif paaspoortii kee haaromfattee gara biyya Arabaan deemtu jedhee na gaafata. Anaaf yaadumti kunillee anaaf dhufeen beekum. Bitit jedheen bakkan jiru ka'een eeyyeen deemuun qabaa. Silaa inni akka yaadasaaf hiyyoomiin rakkadheen jireenya kaleessaatti akkan deebi'uuf naaf karoorse miti. Nan deeman jedheeni. Inni silaa gaa'ela waan dhaabbateef jireenya ho'aa keessa waan na jiruuf ni kaasaas ofirraa buusuun qaba jedheen jaarsa gara isaatti ergeen innis akka waan guddaa tokkotti iyyuu otoo ittiin fakkaatiin maaliree rakkoon qabu fuudhuutu ulfaata malee hiikuutu ulfaataayii anoo intala biyya koo waliin hin jira jedhee dhufee niikaa kiyya naa buuse. Akkan gara biyya hambaatti deemuuf karoorfadhes gonkumaa odeeffannoo hin qabu. Kanaananis maallaqan of harkatti hambifadhe guduunfadheen piroosesii koo xumuradheen gara biyya hambaatti imala koo raawwadhe. Akkan abbaa manaa kiyya hiikes namoonni hedduun dhaga'anii amma gaa biyya Arabaas dhufeera mitiire abbaa manaa koo waliin yeroo hin jiru namoonni na beekan hiyyummaa akkamii akka waliin dabarsine namoonni nu dhagahan gonkumaa dubartiin sanuu biyya ormaa keessatti dhiira hiyyeessa hojii hin qabne waliin hin jiraatu. Ati garuu obsitee dandeessee jiraatteettaa ati obsituu waan na taateef anati si fuudhaa jechuun na gaafachuu eegalanii. Kana gidduutti ture abbaan manaan koo biyya Arabaa dhufeen baatii 6 akkuma fixeen akkan biyya Arabaa deeme dhaga'ee kan naaf bilbilee. Akkam jirtaa? Eessa jirtaa? Yaadha manaa kiyyaa jedhee na gaafate. Anis akkamis yoon ta'e eessas yoon jiraadhe siitiin maaltu si galchee otoon akka lubbuu kootti si jaalladhu na jibbitee deemte mitii jedheen deebiseefi yeroo kanannis lakkii yaadha manaa koo ifa manaaf godhee dhalli namaa ni dogongoraa anaan immoo nama mitii seexanatu na dogongorsee dachee kanarra dubartiin akka keetti na jaallattu na kunuunsitu hin jirtu anis dachee kanarraa dubartiin akka kee jaalladhu kunuunsu hin jiru isa darbeef ifa makeenaaf godhee amma waan hundumaayyuu baree waan hin jiruuf kanan balleesseef wanta ati na adabde hunda nan adabamaa akka durii keenya haadha manaaf abbaa manaa taanee daa'ima keenya waliin haa guddifannu jireenya keenya waliin itti haafufnu jedhee na gaafate. Guyyoota hedduus irra deddeebisee bilbilee na kadhate. Anis hafuura dhiiraa gara biraa baruurra daa'ima koof abbaa ormaa fidurra harka haadha ormaatti daa'ima koo hambisurra kanuma duraa kiyya naaf wayya jedheen jaarsa kiyyatti nan araarame. Nageenyis nu gidduutti bu'ee innis akka waliigaltee keenyaatti jaartii anarratti fuudhe hiikee gara biyyaatti deebi'ee galee hojii hojjechuu eegalee. Turtiiwwan baatii muraasa booddees hojii gara biraan eegala maallaqa naaf ergii jedhee na gaafata. Anis maallaqa walitti qabadhe xiqqoorraa maatii koof ergeen isa kaan guutumatti isaaf ergeen baatii baatiidhaan kun hir'ate yeroo naan jedhu guutaa itti erguu kiyyatiin fufee. Kanaan innis jabaatee hojjete. Waggaa jalqabaa hojiinsaa jijjiirama guddaa fidee na ajaa'ibsiise. Kanaan baatiidhaan hanga kanaan ergadhe yeroo naan jechuu jalqabu kanaan olitti biyya ormaa keessatti gubachuun maaliif na barbaachisaree nan dhufaa nan galaa akka durii keenya walitti ho'inee jiraannaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti abbaan manaan koo hojiitu nuuf qajeele malee lafa moo mana bitannee wal gargaarree lafa bitannee mana jaarrannee waan hundi erga nuuf guutee booda deebitaa jireenyi laman jiraatanii takkuma hojjedhu koottuutii lammuu lammataa anis atis gara biyya hambaatti deebineen godaannuu jedheen amansiise. Anis eega sanarraa kaasee waanan uffadhu waanan dubadhu wanta na barbaachisu hir'iseen maatii koollee gargaaruu dhiiseen abbaa manaa kootti erguu ittiin fufee. Lafas bitanne mana ajaa'ibaas waliin ijaarranne. Mana ijaarreti ajab maallaqa haganaa eessaa fiddanii manni keessan ajaa'iba maasha allaa hiriyyaan nuun hin jenne hin jiru. Ijaarsi manaa dhuma jala yeroo ga'u garuu hariiroon anaaf isa gidduu jiru jijjiiramuu eegale. Yoon bilbilu bilbila naaf hin kaasu yoon barreessee fi dubbisee callisa fi kanneen kana fakkaatan eegale. Anis maalin balleessee akkan si jaalladhu ni beektaa maaliif natti jijjiiramtaa
jedhee yeroon gaafadhu jaalalaa fi bultiin addadhaa naan jedhe. Anis maali nama waliin jaallannetu bultii waliin ijaaramoo jedhee yeroon deebisuu fi bultii si waliin ijaarradhe malee akkan si jaalladhu har'a maatti beektaa jedhee naaf deebise. Anis maal jechaa jirtaa anaaf si erga wal barree har'a waggaa 12 akkana jaallattuu natti maa turtee moo arraba keef onnee keetu tokko miti jedhee yeroon deebisuu fi arraba namaa malee onnee namaan beekanii isa jedhaniin beektuyi jedhee naaf deebise. Yeroo kanatti ani abbaa daa'ima koo bu'aa bahii hedduu waliin kan dabarsine abbaa manaa kiyya waan na ta'eef nan kadhadhe. Gaa'illi keenya addan qoodamiin jedheen waan hin taaneen ta'e. Yeroo kananni garaanatti jabaatee har'aa booddee anis hin beeku walitti deebi'uu keenya namootatu beeka malee seerri hin beeku qabeenya tokkollee anarraa qooddattu sin qabdu jedhee karaa hundaan na cufee bilook na godhe. Namas akka nu araarsuuf jaarsa yeroon itti ergu ishee waliin haasa'uudhaaf yeroon qabu wanta isheen na goote har'a miti gaafa guyyaansaa gahe nan dubbadhaa jedhee ofirraa deebise. Keessa kiyya rabbi qulqulluutu argaa isa malee dhiira gara biraan beeku. Inni garuu anaan alatti erga wal fuunillee dubartii gara biraa gidduu kootti fuudheera. Waan inni waa'ee koo dubbatu hin beeku. Lafa bituu fi mana ijaaruutiin yoo xiqqaate biyya ormaa kana keessa taa'een waggaa 4 itti dadhabeera. Maallaqa sharfee tokko of harkatti nan bifanne. Mana guddaa ajaa'iba jalqabnee ijaarre haa ta'uutii garuu xumura jala ga'ee ishii waliin haasa'uudhaaf yeroon qabu naan jedhe. Har'a bor natti deebi'a naaf bilbila jedheen anis abdiidhaan eeguun itti fufe. Haa ta'uutii garuu dubartiin biyya isaa tokko naaf bilbiltee abbaan manaan kee waan irra jiru ni beektaayii jettee na gaafatti. Yeroo kanaanis lakkii jedhee yeroon deebisuu fi waanuma kamiifuu hin eegiinii inni fuudhee gaa'ila dhaabbateeraa jettee natti dubbatte. Yeroo kanatti ture waan hundumaarra caalaa qalbiin koo kan cabe moraaliin jiraachuuf hin qabu kan na jalaa sukkannaa'e wanta godhus nan wallaale abbaatti ni maddus nan dhabe. Akkuma yeroo darbeen dhukkubsadhe ammas gosumti dhukkubni sanaa natti deebi'ee sireerra na ciibse. Biyya ormaa keessatti dafqa koodhaan hojjechuun dadhabe. Ijoolleen biyya koo baay'ina waliin rakkatanii bulee ka'een gadduun amala koo aadaa koo natti ta'e. Qabeenya nani walitti qabe dadhabbii koo dubartiin keessaa hin qabne yeroo kan ishee godhattu baay'ee natti dhagahame. Yeroon koo humni koo jaalalli koo bultiin koo waggaa 12 kunoo duwwaatiin na jalaa baay'ate. Qabeenyi lafa kanarratti amma qabu mucaa koo qofaadha. Kanaan ala fedhii fi kaayyoon lafa kanarratti hin jiraadhu kara biraan jiru. Biyya ormaatti rakkadheen hojjedheen immoo of jijjiireen amma naaf darbeera. Gara biyya kootti galeen jireenya ho'aa daa'ima koo abbaa manaa koo waliin hin jiraadha battaluman jedhetti abdiin koo na keessaa cite. Kaayyoon koo karaatti na jalaa hafe. Mee obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan otoo ana taatanii kanaan booddee jireenya keessanii boriif maal karoorsitu? Humna maaliin abdii maal qabattanii jabaattanii jiraattu? Yaada keessan naaf qoodaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Egaan jaalatamtoota hordoftoota qophii keenyaa seenaan guyyaarraaf siniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Akkasin irraa barattanii hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Hundaan ol yaada keessan kan feetu obboleettiin keenyi komentii jalaa sin eegaa waan jirtuuf yaada ishee deeggaru jireenya ishee hafeef humna ta'uu fi komentii jalatti qoodaa fi jechaa viidiyoo kanallee laayik gochuu hin dagatinaa jechaa qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Masico, Masico. Masico, Masico. Masico, Masico. Masico, Masico. Masico, Masico.